abaayuun ajaa'ibee karraa waa qabaa keessa deddeemee akka gaariitti yuutuubiin inni gisee harkarraa waa qabaa yuutuubiin akka gaariitti guddatee dafee deema jedhanii naan jaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفون أكم جرت فردوتو تافي داوتوت أسانتي وروشو عندما كيسانو أكو مجرتني في بك مجرتني تنجيني كوسنا لك أو جتشا ورون هارا دكتنا نادو بغنا قا دكتور لايكي سبسكرايب كسم كومنتي يا دك سنجرتنا كودون الرامفتنا لا دكون كورك يرتس وانت فيديو كان رهوبتني اللي دا دوغا ربي دا فيديو جايباتك كبيت فيتن جرا الناس ما لجتون كيسن هنافو وانت كلي انقد تيك توك رت اللي يوتيوبر تستي وانتو تهدو يوتيوبرو تيمني ارت هاسا ما جرو كرا هبنا سونو بتن جچودا اورما ما جرا بكس ان هوقاتني جدا اورما يو ما جدو جچودا إننا وانت نمون هدوم بكن هوك سين راهو هوك أتاجران تكا أنيسي وانا فكرة كبدتني نسي جرا إن فيديو كان قد مرات دعوتون دكتنا كسم كومنت ده يا دك سننا كورا نسنين جد هرتو تفي دعوتو تكيا إن اللي ما ردا كم هذا الكبرت سن أركيسيات ننجد يوتيوبرو تيمني رتي يوتيوبرو نيمني زيري هجتني كيساتو سعيدين رتي جورا زيري هجتني سبسكرايب يوسو قدتا هردفتون يوسو نما باءتو كرا سربات اتنجد ان ددفني تنين قدتو اكسم سلكين ان يو هركان نما قب يوتيوبين اسان نما بنني دفي قدتا تنجرادا زدمي كرا حاسا ماجرودا مدي ودو كنا يسرا جلقبي كان راحاسا جرو نجچون كيسن هنافو اكما فيديو رت ارغتان كنتي فيديو تنا لاله ولد چانمه ابايون اجالي كرا وا قبا كيسا دديمي اك غاريت يوتيوبين ان gisee harkarraa waa qabaa yuutuubiin akka gaariitti dafee deema jedhanii naan jaan. isheen kun piraankiirratti dalagaa jirti. piraankiirratti dalaguudhaa fi mana isaa dhattee mana sayidii dhattee piraankiirratti dalagdee jechuudha. namoonni hedduun piraankii isiin dalagde kanarratti sayidiin digimtii qaba. digimtii ziirii yookiin digimtii jedhama. kanaan kanatti digimtii jedhama. yuutuubii irratti inni nama abboneetiin hin jedhe ziirii irratti hojjetanii jiran daddafeen nama guddata. akkuma maasaa irratti kan ilaaltan kanatti harka keetii yoo qaqqabdeetiin hin jette daddafeetiin hin guddata. saabskiraayibiin hordoftoonni daddafeetiin hin guddata jedhanii jettee isin dhufteetiin hin piraankiirratti dalagde jechuudha. namoonni keenyinoo kadafee waa hin hubanne kadafee waa addaan hin baafanne maal jedha mee dhageeffadhaa viidiyoo kana walumaan dhageeffanna. Siri subscribe ya kakak orang kali toko. Kino akkana jedhanii irraa haasa'anii jechuudha. Kana fa'a jedhanii irraa dubbatanii akkana kana fa'aatu iyyuu jira. Ka isin piraankiirratti dalagaatiin hin jirtu kana yuutuubaroonni yamaniidha ziirii hojjetanii ziirii dalaganii jedhanii akkanatti irraa dubbataniitiin viidiyoo irratti dalaganii yuutuub irratti galalakkisaatanii osoo hin hubatin maaliif waan nun galchine keessa maaliif bakka nun gogsisne keessa fiigneetiin hooqan maaliif waan hin taane keessa seen waan ajaa'ibu keessaa jechuudha. wantichi kun piraankiidha ajandaa godhatanii irra haasa'uudhaaf jecha maqaa namaa maaliif balleeffama. kana qofaa miti immoo dhageeffadhaa viidiyoo itti aanu kanallee. Sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu yommuu ta'u akka Itoophiyaatti an kan ajaa'ibu badhaasa badhaasa laaptooppii sadii qofa badhaafamuu miti. kuma sadii yoo badhaafamee maaltu sagaye 10 yoo badhaafamee maaltu sagaye hojjeteetiin ni fide hojjeteen fidu innis hojjeteetiin ni fide bar yoo badhaafamee inni nama ormaati nama kenna bar dhiiga keeti bar dhiiga kiyya bar hojjeteen fide jedhati fidi kuma saate jechuudha. nama ajaa'iba baay'ee isaa dhugaa rabbi takka nama dhiba jechuudha. kana qofaa miti immoo waa hedduu dubbataadha. kanu hanga mee maallaqa isaa meeqa nyaata haa jedhume irraa dhageeffadhaa viidiyoo kana ammallee itti aanseetini. ji'aan birrii miliyoona 2 ni argatam harki sayid bayaan siri subscribe akka miliyoona 2 miti biliyoona 2 illee nyaatee dhe namni kam hojii isaatiin bulaa waan barbaade haa nyaatu. yoo nyaateetiin hin jedhellee hojjetee nyaate yoo nyaateetiin hin jedhellee nama kennan nyaate ka ormaan nyaanne wantichi illee mootu dhugaa miti wantichi piraankiidha. piraankitu dalagame
wanticha kana maaliif addaan hin baafanne dura jechuudha. Ajandaa godhanne waan ajaa'ibu keessaan biyya keenya keessatti lammii biyya Oromoo argataniitiin hin jettanii nama tattaafatu tokko nama dalagatu tokko hin jajjabeessan. Akka inni akkas jajjabaatu taasisan yooma akka inni jajjabaatuuf isa jajjabeessuu dadhabanis fakkeenya irraa fudhataniitiin inni gaarummaa isaa raawwatanii akka isaatti gaarii ta'uudhaaf nama gaarii ta'uudhaaf hojii isaa olii san hojjechuudhaaf tattaafatan. Nuti garuu fakkeenya irraa fudhannee tattaafannee bakka gaarii ga'uudhaaf deemu otoo hin taane nama tattaafatee bakka gaarii ga'e tokko kuffisuudhaaf yaalla. Gufuu jala kenna koottaatitti taana jechuudha. Akka inni kufuuf saaxilla jechuudha. Wal guddisuun hin jiru jechuudha nu biratti. Hin naafna. Miqqanya ba'ata nu keessa maal akka ta'e bichaan beekan. Dhuguma wantummaan naannoo keenya keessa jiru, saba keenya keessa jiru, biyyi keenya keessa jiru. Gara laafummaatii waliin qabna. Karaa gaarummaa irratti waliin gorsinu. Dogongora walitti irratti fuuldura waliin qajeelchinu. Karaan kun sirrii miti waliin hin jedhu. Maaliif garuu? Obboleessan gorsuu. Hiriyaa isaa karaa irratti hin gorsu hanga karaa jallinnaatti irratti wayyaa'u jechuudha. Osoo karaa irratti wal gorsuun jiraate bari namni kun hanga hunda badu. Yoo an dogongoree jedhe miidiyaa kanarratti bakka kana dogongortee sirreeffadhu kanaan jedhu hin jiru. Kana arrabsu malee, kana qeequ malee, kana jibbu malee, ganna deebisuuf yoo an karaa jiraadhe baay'ee deemu malee jechuudha. Amma kana osoo karaa irratti wayyaamne osoo karaa qajeelummaatti wayyaamne dogongora keenya wal bira dhaabbanne kanatu furmaata ta'a jechuudha. Innummaan sunu dogongoree osoo dhugaadhaan wanta akkasirra jiraate wantichi immoo akka biraankii ta'e hubadhaa keessumaan yaalmaan Oromoodhaan wal hubataa haa deemnu. Isiin kadhattee biraankii irratti dalagdeetiin hin jettee wanticha immoo akka dhugaattas fudhatanii irratti dalagaa jiran irratti sin dalaginaadha akkasitti hubataa haa deemnu. Sababa godhannee kanuma wal kaasnee namarratti duuluu namarratti viidiyoo dalaguu wanta akkasii sun gaariidha miti. Saayidillee boodarratti viidiyoo isaas niin kaawwan inni jedheetiin hin jiru innis waan jedheetiin hin jedhee qaba jechuudha. Kanaaf nama yaanna ta'ee namni tokko gaafa dogongoree jedhee gaafa wanta hamara jiraateetiin hin jedhee kennumatu kenna numatu walii waan ta'eef dhumne keessa wal gorsuudha. Yoo viidiyoolee waan ta'e waraabaa irratti koomentii jalattis barreessinee wal gorsuudhaan wal jajjabeessuudhaan akkasitti wal haa guddisnu akkuma kan saba biraatti irratti hawwinu. Amma maal jedhama miidiyaa kanarratti sabni bira akkasii wal bira dhaabata akkasitti wal guddisaa karaa hedduun bakka gaarii waliin gaa kennammoo waliin guddisuu kennammoo wal kuffisuuf deema. Warra haasofnu kun yoo waliin guddisne nuti yoo wal bira hin dhaabane nuti yoo dogongora walitti hin himne eenyu dhufee dogongora keenya nutti eenyu dogongora eenyu kan bira dhufee nu bira dhaabatee nu jajjabeessee nu guddisu yoo nuti walii keenya wal hin jajjabeessine mataa keenya irraati yoo hin jalqabne gaarummaa ka alaa ka itti hawwinu suni hawaatuma oolla malee argisiisuun furmaanni tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu wal haa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu dogongora keenya bakka dogongorri jiru wal dur dhaabannee wal gorsinee wal haa qajeelchinu. Waliin lollee wal arrabsinee xiiqii keessa wal galchine akka hin taane fi karaa hin taane fi karaa hin taane irra wal dhaabuun duratti walumaatu walii waan ta'eef walumaa keenya wal taane wal gorsinee karaa irra wal dhaabnu jedhaa hordoftoota fi daawwattoota kiyyaa. Viidiyoon guyyaa hadhaatiif qabadhee kana fakkaataa anis amma qophii biraatti walitti deemnutti nagaannaa turaadha. Akkuma jedhamu warroonni yaada qabdanii warroonni dogongora kiyyan irratti bartanii jalatti koomentii irratti naaf barreessuu hin dagatinaadha. Yaadni keessan jajjabeessa jajjabinna ta'a. Koomentii jalatti yaada keessan naaf barreessaa akkasuma mootuyyuu warroonni haala dhuftan laayikii godhaa saabskraayibii bakka deemtu san tuquu hin dagatinaa sheerillee naaf taasisaanis nin jedha. Turtii gaarii asumaanii hamma viidiyoo walitti biraatti walitti deemnutti. Salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.